qoqqobbii viizaa gara Ameerikaa akka gochuu akka hin dandeenye maatii isaanii dabalatee namoota muraasa irratti warra mata jabeessa jedhaman irratti ibsa baasu isaan gara Ameerikaa dhufuu akka hin dandeenye maatiin isaanii illee gara Ameerikaa sosocho'uu akka hin dandeenye jedhu ibsi baheetu jira. Ibsa sana yoo laaltan kun waan viizaadhaan wal qabateetu wanni isaa sosochiidhuma hoggansi muraasni warri hardliner waan jedhamutu as keessatti ka'ee jira. Eenyudha warri mata jabeessa ta'an kuni an jedhu ifa miti. Warri lola barbaadu kun eenyu TPLF keessaa warri waraana fedhutu jira an jedhuuni ibsi baheera. Jara keessaa muraasa tokko viizaan argattanii gara Ameerikaan dhuftanii maatiin keessan illee gara kanan dhufuu an jedhu waliigala ibsi bahee jira. Eenyu akka ta'e quban qabnu Migbeen keessa jira ta'uu Dabretsiyoonaa ta'uu Monjoriinoo ta'uu wanni adda bahee hin jiru. Haa ta'uuti garuu waan kanarraa wanni ilaalamu waa arfan tokko dubbadha. Inni jalqabaa akraarii waan jedhu hardliner warri jedhaman isaantu lola barbaadaa jedhu as keessatti ka'ee jira. Hardlinerii kanaa fi warri liberaal ta'antu jira jechuudha as keessa. Warri mata jabeessaa fi warri mata laafessa jedhamee bakka lamatti bahu jechuudha. Mata jabeessi wayyaanee keessaa eenyu fayyada akka ibsa kanaatti. Ammoo mata laafessi eenyu fayyada jechi kun waan eenyuti kan jedhu irraa dubbachuun barbaachisaadha. Asirratti ilaa mata jabeessaa fi mata laafessa waan dheedhu adda baasamee ibsa bahe keessatti akkanatti fakkaatutti. Egaa TPLF duubni isaa sooshaalizimiidhaan dhufee maarkizimiidhaan dhufee qabsoo maarkizimiitiin as gahee kanaafuu mataa isaanii keessaa mataa warra wayyaanee hardliner warra jedhaman kanagaa san keessa maarkizistootadhaan jedhu waa wayiitu keessa jira. Hojiin dippiloomaasii hojiin propagaandaa hojjetamee jira jechuudha iddoo kanarratti. Amma warri kana godhummoo eenyu fayyada warri amma liberaal ta'anii dhiyaataa jiranii garee wayyaanee keessa warri nuyi liberaaliidha warri nuyi wanniidha jechuun sooshaalistii miti nuti akka warra sanaa sooshaalistii yookaan maarkizistii miti yookaan immoo sabboonummaa kana Tigraay naashinaalizimiin gaggeessinu warri amma dhiyaatee nuti mata laafessadha nuti wannoo dimokiraasiidhuma kana tolfanna malee waa'ee sabboonummaa kana keessaa baaneerra warri gareen tokko ijaaramee jira jechuudha. Asirraa wanni isin hubattan hardliner wanni asirratti bahe kun hardlineriin kun tokkoffaa ideoloojii wayii waan elementii ideoloojii of keessaa qaba akka laashakootti sun immoo maarkizimii lammaffaa immoo sabboonummaa Tigraay waan jedhu of keessaa qaba. Jarri kun walumaa galatti gara mata jabeessummaatti geeffamani. Warri immoo as deebi'anii nu mata laafessaa nu immoo Abiyyi waliin hojjennaa warreedhu warra akka Getaachoo Raddaa fa'aa isaan amma paartii isaaniillee simratan jettu ideoloojiin keenya liberaaliidha jedhanii lafa kaayataniiru. Nuyi liberaal maarreedha. Warri TPLF immoo maarkizistootadha jedhanii adda achitti adda bahe. Amma gaa asirraa wanni hubannu Getaachoo Raddaan fa'aa Abiyyi fa'aa maal godhaa jiru garee Abiyyi waliin hojjetu akka warra liberaal value qabutti. Laala Abiyyi faatama rabbii jedhaati liberaal value qaba. Abiyyi dimokiraasiidhaan bula. Abiyyitu mirga dhala namaaf dhaabbata. Abiyyitu mirga nam tokkees haa ta'u mirga gurmuus haa ta'u mirga bilisummaa namaatiif dhaabbata. Amma warri Abiyyi faana jiranii dhuguma wayyaaneen bara jireenya isaa mirga dhala namaaf hin dhaabbanne. Bilisummaa nama dhuunfaaf illee hin dhaabbanne. Haa ta'u warra amma keessaa fottoqee Abiyyi faana dhaabbate nuyi firiidamiidhaaf dhaabbanna liberaal dimokiraasiif dhaabbanna jedhanii warra garas wanni jedhanii asirraan immoo gama Ameerikaatti illee iyyata godhatanii
Kanaaf lolli TPLF keessatti gaggeeffamaa jiru akka inni dhaqee warra Ameerikaa kanallee gartuu kana godhu taasisee jira. Amma warri himannaan isaanii dhaga'amee asirratti ibsi bahee fi garee Abiyyi miti amma dubbin garee TPLF keessaa nuyi waan xiqqoo qabbaneessinee moderate taanee kana booda Abiyyi waliin ni jiraanna warree dhutu Getaachoo Raddaa faatu influensii godhanii ibsa kana argataniiru. Tokko kana. Kana keessa Abiyyi amma baay'ee argannee wayyaana irratti kanan nu ta'ee maarreedha jedhanii sirbuun ni mul'ataa jira. Haa ta'uuti wanni kun Abiyyi irratti dhiibbaa maalii qaba wanni kun an jedhu laal taane. Abiyyi irratti ilaa wanni amma TPLF visa restriction irra namoota muraasa irratti visa restriction baafne an jedhame kuni waa'een Abiyyi hin dubbatamne amma. Ka Abiyyi already dura waan dubbatamee jiruu fi hooggansi Abiyyi gara Ameerikaan dhufne kanaan dura visa restriction sun irraan kaane amma yoona. Daani'el Kibrat faa dabalatee namoonni hedduun jeneraalonni Abiyyi hin beeku Biraanuu Juulaa faallee dabalachuu danda'a. Diteelii isaanii himne garuu visa restriction irraan kaane amma yoona. Isa sana yeroo Baayiden wanni bahee mootummaan Tirampis dhufee ittuma ofisiisee jira waan sana. Amma dubbiin asirratti ilaalamuudhaa qabu dubbiin Tigraay akka addunyaatti ilaalamaa jira jechuudha. Kuni Abiyyiif mardoodha. Dubbiin Tigraay mootummaan Ameerikaa illee jala bu'uutti jira jechuudha. Abiyyi akka fedhe dhaqee waraana qabaana gadhiisaa maarree jedha. Inni kummoodhaan sodaatama. Humna isaa waan beekuufi hin dhaqu. Garuu qabaana gadhiisaa qabaa maal akkas jedha. 50 garafamee bahee bar Tigraay keessaa yeroo darbu. Lammata iyyuu hin dhaqu barinni sobeetu wanneedha malee. Haa ta'u amma sodaan jiru dhimmi Tigraay dhimma addunyaa ta'etu ilaalamaa jira jechuudha. Amma ibsa kana keessatti waraana yeroo darbeetiin nama 600 oltu du'ee jedha asirratti ibsa kana keessatti. Abiyyi waan kana amanee beekaa 600 jedhee beekaa. Jecha akkasii maqaadhaa. Amma inni ilaa waan amma dhufaa jiru kana keessatti Abiyyis miidhamaadha waan kana keessatti. Amma inni TPLF keessaa wanni irratti naa baheera migbee irratti naa bahee caffaruu danda'a. Wannichi akkasii miti. Tokko kana. So akka addunyaatti akka Ameerikaan illee jala buutee hordofaa waan jirtuu fi dhimma kana waa'ee mootummaa yeroo baay'ee immoo achirraan itti dubbatan. Keessaan itti dubbatan. Waraana gara kaabaatti guuraa jirtu kanoo akkam gootaa waan sana keessaan itti dubbatan. Tokko kana. Ka sadeessoo kan irraa dubbachuu barbaadu dhimmi kun amma TPLF carraa inni qabu. Carraa 2. Abiyyi waraana gara kaabaatti geessaa jira. Kana jechuun TPLF amma sarvaayivalii keessa jira jechuudha. Yookaan harka kennata yookaan ni lola. Ni fincila. Kana lamaan keessaa carraa biraan qabu. Waa'een dippiloomaasii ittiin dhufa booda. Amma haala sarvaayival kontekstii keessatti baduu jiraachuu dhabuu gidduutti namni maal murteessa tiyooriin maal jedhannee alaala. Nama tokko boru badda yoo jetteen bakka amma boriitti sin eega ciisee tanani boruma koottu na balleessin jedha. Injiru. Boru baddaa si dhufaan jira gaafa jettuuni namaan. Namni boolla qotaa jechuudha sana booda. Of survive gochuudha jecha waa hunda fudhata jechuudha namni. Waa'een Tigraay amma ibsi karaa garaa viizaan restrictioniin qoqqobbiin imalaa irratti godhamee maarree isa dhiisa. Waa'een sarvaayivalii yoo dhufe sarvaayivalii gaafa ta'u nami waraabessa nyaatee tululluqqata borgana. Namumti jechuudha.
waa hunda tarkaanfii hunda fudhata. Lolli hin hafu jechuudha gaafa siin dhufettu gaafa waraana gara kaabaatti geessitu wanni hundi gaafatti duudee jedhu beeki utubaa hamma dhiiban qaba hamma dhiisan qaba jedha Oromoo. Gaafa fiixee wayirra baduusaa beekamu bineensa ta'e sitti garagareessi nyaataa jechuudha. Gaafa immoo nan bada siriittuu gaafa dhufeessi balleessa jechuudha. Amma kuni waan tiyoori addunyaati kun waan riyaalizimiidha. Keessattuu riyaalizimii tiyooriin addunyaa bara ammaa kana addunyaan ittiin bulaa jirtu waa'ee seeraa ta'uu hin taane waa'ee dhimma survival issue dhimma dantaa aangoo dhimma saba ofiif dhaabbachuu dhimmoonni akkas akkasii kuni dhimma guddaadha. Amma TPLF waa'ee survivalii keessa galee jira. Yookaan hin bada yookaan hin balleessaa jechuudha. Kana keessaa carraan inni qabu yoo laaltan harka kennatamoon kennatu baay'ee ulfaataa jechuudha akka TPLF itti yoo laaltan. Kanaaf amma carraa lama keessaa hin lolatamoo harka kennataadha namni dhalootaan harka kennatu hin jiru. Hin wixxirfata hin lola yookaan immoo hin mo'amaa jechuudha dhumarra yookaan immoo hin mo'ataa jechuudha. Kanatu jira. Amma kabiraa TPLF namoota muraasa irratti imalli qoqqobbiin imalaa bu'ee jedhameera. TPLF eenyu fa'iitu Ameerikaa dhufa achi keessaa amma rabbiidhaati. Jarri already blockeedii keessa jiru. Migbeen Ameerikaa miti amma migbee barbaada miti. Migbeedhani boo'u Biraanuu Juulaafa alaqaa isaanii ture dur. Amma jarri kuni yoo deeman socho'ani gara Eertiraa kana gara Sudaan kana dhaquu danda'u. Banaadha achirraan. Sanarraa kan hafe gara Gibsiis deemuu danda'u ta'a. Sanarraa kan hafe amma viizaan qoqqobbiin viizaa kuni maatiin isaanis namoonni muraasni TPLF keessaa gara Ameerikaa akka dhufne jedhan. Dhugaa dubbachuuf warri dhufe duruu qaata dhufe as jira. Har'a miti bara hedduu dura. Kaan immoo amma sa'aatii kanatti karatti hin gara kana dhufuus hin qabu dhufuudhaafis loluu barbaade yoo ta'e namni loluu barbaade yoo ta'e duruu waan gara na socho'u hin qabu. Ammoo nagaa dhufe maatii isaa Ameerikaadha gara biyyaatti hin deebifanne jarri kun. So wanni qoqqobbiin imalaa baay'ee isaaniin waan dhiibbaa irratti uumu miti. Garuu dubbii guddoon qabxii arfaffaan kaasudha. Wanni kun maal agarsiisaa han jedhu. Wanni kun maal agarsiisaa tokkoffaa dhimmi karaa dippiloomaasiitiin rakkoo keenya ni furanna jennee eegaa turree fala waan qabuun fakkaatu akka jedhanii amanan taasisa. Maaliif wanni kun mallattoodha? Symbolic gestureidha. Akkasumara dhiibbaa irratti hin qabu TPLF irratti. Imala isaan godhanis hin jiru. Imala wanni guddaa mallattuma sana barbaada biyyis. Hooma akkasii wanni ta'ee bakka jararratti akkattiin Ameerikaan mufateera. Sanaaf immoo arcummee xiqqoo tokko imala qoqqobbii imalaa irratti godheera. Ameerikaan hanjattu kanas oduu kana barbaada. Psychologically shuma kana irraa benefitii argachuu barbaada. Dhukkubsataadha waan ta'eef. Sanarraa kan hafe wanni kun dhiibbaa akkasumara isaan irratti hin geessisu. Sanarra darbee immoo TPLF akkamitti yaadachuudha. Armaan dura Pretooriyaa waliigaltee Pretooriyaa kana kan mallatteessan mootummaa federaalaa fi TPLFidha. San booda Abiy Pretooriyaa kana gane TPLFis ni haqe paartii keessaa ni haqe qoqqobbii garaa Tigraay irratti gaggeesse Tigraayin marsee beelessuu filate qorichiin galuu maalin galuu
dinagdee jalaa laamshessee jara sachu keessatti dadhabsiisuu yaalee haga ta'e keessaa boccokee fudhatee akkasiin dhiibbaa godhaa ture. Pretoria sana gaafa mallatteessan Ameerikaanis achuma turte. Awurooppaanis warra Awurooppaa yuuniyeenis achuma turan. Amma dubbiini gaafa Ameerikaan akkasiin arcummeedhaan xiqqoo arcummee sinirra buuse jettuuni gamanaan immoo warri TPLF maal jedhu meerree erga nurraa arcummeen bu'ee Biraanuu Juulaa faarrattis yookaan immoo jara Abiyyi irratti arcummeen hin jiru waan ta'eef carraa nuyi qabnu lolachuu qofa. Lolachuu lafarratti yoo lolatte namni dhufee sitti bu'u hin jiru. Mootummaan Ameerikaa dhufee lafa biyya kee keessatti gaafati lolattu dhaabisiin hin jiru. Hin lolattaa jechuudha. Mirga keetiif qabsoofta taanaan, dimokiraasiidhaaf qabsoofta taanaan, bilisummaadhaaf qabsoofta taanaan biyyi kamiyyuu eenyuyyuu dhimma biyyaa keessan galu. Dhimma biyya sanaa keessan galu. Ameerikaanis agas mara waan akkasii kana hin gootu. Yoo guddate gara Ameerikaa kana keessatti qabeenyi isin asii qabdan ittiin qawwee bitachuudhaaf ittiin fayyadamtanii garanas sosochiin keessan hin hir'ataa waan tokko dhiibbaa irraan ga'uuf akka negotiate godhaniif kun. Haala ammaa kanaan immoo maaltu ta'aa jira? TPLF carraan ani qabu falmachuu qofa akka inni jedhu godha jechuudha wanni kun. Yoon falmadhe malee fala biraan qabu. Maaliif Abiyyi qawwee fe'atee waraana gara kootti ergaa jira. Gamanaan immoo mallattoon akkasii dhufuunsaa kun dirqama Abiyyi remove gochuudhuma qabna. Han jedhutti akka deemu taasisuu danda'a. Kanaaf ibsa akkasii kun akkuma Jawaarillee sila barreessee ture waan kana. Faallaa isa waraana hambisuu waraana cimsuu danda'a jedhee barreessee ture. Sirruma natti fakkaata xiinxallisa. Maaliifi waan sila Ameerikaan kan inni barbaadu akka waraanni gara kaabaatti lammata deebi'ee waraanni guddaan akka hin dhalanne. Abiyyi garuu systematically dadhabsiisaa tureera Tigraay. Kara garaa garaatiin keessoo isaanii dadhabsiisuu waan gara ikoonomiin dadhabsiisuu itti marsuu waan adda addaa kanaan jarri immoo gaafa Abiyyi itti marsee gubbaadha jara dadhabsiisuu maal godhanii cabsaniitu Eertiraa faana walitti ba'an. Cabsanii Sudaanitti walitti ba'an. Amma gama kaabaatiin mootummaan Abiyyi daangaan Itoophiyaa banaan harka TPLF jira gara kaabaa. Abiyyi amma karaa kibbaatiin fi gara xiqqoo gara kibba bahaa kibba lixaarraa waraana muraasa qaba malee kaaba biyyattiitiin ka daangessu daangaa sanaan eegu atiksu humnoota Eertiraa fi humnoota TPLF TDF jechuudha. Kanaaf wanni Abiyyi dallaatti ijaaree affanee tanan gubbaadhaanis akkasittiin jara affanee dadhabsiisee harka kennachiisa jedhee yaade sun jalaa fashaleetu amma dhiibbaa gama hundaan irratti gochuudhaaf jedhee gama hundaan iyyata godhatee wacee Abiyyi asiif asiin du'ee maarree amma asirraa wanni nu hubannu jara keenya. Waca Abiyyi gaggeessaa jiru sodaa guddaa keessa jira. Amma waa agartaniitu ta'e jalqabarra Getaachoo Raddaa fi Reedwaan Huseen Aljazeeraa irra gabba'anii TPLF guyyoota lamaan kana keessatti guyyoota as deeman keessatti waraannu irratti banuudhaaf jira jedhanii Aljazeeraa irratti barreeffatan. Isaan booda Getaachoo Raddaa gabba'ee TPLF kunoo waraana ijoollee wanni godhee akkasittiin waraana walitti qabaa jira jedhan. Gidduu kana waca guddaatu gaggeeffama Finfinnee keessatti. Miidiyaan Abiyyi asiif asiin gaagaataan isaanii wayyaaneen waraana humnaan walitti qabee leenjii geessaa jira maarree seera akkasii baasee jedhaniitu. Barri Oromiyaa keessa seerallee tuun baasin uummata dargaggeessa affananii gabaadha karaa gubbaa mana barnootaati sassaabanii miti kan isaan leenjii waraanaa galchanii ji'a sadiitiin wanni godhaniituma gadi yaasaa jiran ijoollee fichisiisaa jiran. Tigraay yoo xiqqaate seera baaseetu seera kanaan leenjii galtan jedhe. Seerri sun seeraa ala jedhee namni irratti falmuu hin danda'a. Oromiyaa keessa garuu seerumti ittiin namni dirqamaan karaarraa miti kan namni sassaabamaa jiru.
Afasaadha miti Oromiyaa keessa. Seerri wayiilletu bahee bara waan tokko. Amma gidduu tanagaa kanatu irraa wacamaa ture. Akka waliigalaatti Abiyyi gama hundaan waca guddaa wacaa ture gama adda addaatiin. Amma miidiyaan warra Dubaay tokko faa kaleessa Abiyyi badhaafamuu qaba addunyaa irratti maarree amma gidduu kana G7 irratti Abiyyi salphatee buleessa koo Emmanuel Macron maarree jala foqaa ture tokko. Emmanuel Macron pirezidaantiin Faransaay namichi kun faayidaa hin qabu. Useless jedheetu qoshashaa keessatti darbate Abiyyi. Naayiroobii waltajjii guddaa Faransaay Afrikaa waliin gaggeessite. Abiyyiin tuffateetu Keeniyaa filate Emmanuel Macron. Sana booda gaafa gadee beekalu Emmanuel Macron sa'aatii 2 qofa na laalii darbi maaloo masaraan ijaaree situnaa kafalee irraa kootti laalee xumureedhee sa'aatii 2 waamee seensisee sa'aatii 2 laalee bahe. Miidiyaan Faransaay hin gabaasne baasee waan sana. Warra Itoophiyaatti irraa wace. Gaafa sana maal jedhee gaafa Abiyyi G7 qopheessaa jirtu irratti immoo adaraa kee maaloo dhee lukatti kufee na affeeri jedhee. Emmanuel Macron simiti kan affeeramu dheni Gibxii fi Keeniyaa affeere. Isaa boo'ichi Finfinnee jiru akka bira boo'amaa jira. Finfinnee keessa taaziyaatu taa'ame gidduu kana yoo laaltan. William Ruto fi Al-Sisiitu G7 sammiitii sana irratti waltajjii guddaa sana irratti argame. Isa sana boo'anii sana fitachuu dadhabaniitu maal godhanii suura kanaan duraa fi iddoo adda addaa deemee waggaa 2 waggaa 3 dura bara ta'e keessa wanni kakka'ee isa waliif fidanii dippiloomaasiin Itoophiyaa gaara geesseetti jedhaniitu irraa dubbataa jiru. Kaleessaa kaasee waan kana wanni jechuudha. Tun jiru salphina isaanii kana wanni jechuudha. Amma maaltu ta'e jechuudha. Abiyyi waan kana dhiibbaa irratti gaggeessuudhaaf gama hundaan daboo kadhatee akka addunyaatti maaloo adaraa keessan dhiibbaa Tigraay irratti dhiibbaa godhaa jedheetu gama hundaan bobbaasee jira. Amma gama Tigraayin Obasanjoo ergee yaadattoo ta'e Obasanjoon dhaqee Maqalee dhaqee jara keenya sinan araarsa Pretoria number 2 eegalla maarree dhee silaa horii isaa nyaata. Obasanjoo yeroo hundaa jaarsi du'as ga'eera maal akka inni godhu hin beekamu. Horiidhuma waliin qabata. Jaarsi erga du'ee booda jannata keessatti baankiin jira ta'een hin beeku. Waan sana kuufata. Obasanjoo erge. Obasanjoo boodas immoo Aljazeeraa irratti gabbaanii haasa'an. San booda akkuma ta'e ta'anii Getaachoo Raddaan fa'aa warra Ameerikaatti waanuu jedhaadhani akkuma ta'e waa jedhameef dhiibbaa uumuudhaaf jechuudha. Kana hunda dhiibbaa guddaa asii gaditti uumuudhaaf. Amma kuni natti hin fakkaatu. Jarri Tigraay survival issue keessa jiru. Yookaan harka kennachuu yookaan lolachuu waan ta'eef carraa waan qaban natti hin fakkaatu. Amma jarri yeroo darbee anamma shakkiin jiru yeroo darbe Geediyoon Ximootiyoos DC kana Washington DC kana dhufee waliigaltee wayii mallatteessee gale. Waliigaltee sana ifatti mootummaan Itoophiyaa hin himne. Maal akka mallatteessan hin himne. Garuu asitti dhufanii dookumentii bal'aa gadi taa'anii mallatteessaa turan. Dookumentoota mallattaa'e sana keessa yaadattoo ta'ee waa'een hidha haaromsaallee jira. Duubatti deebi'aa yaadadhaa. Waa'ee hidha haaromsaallee mallatteessaniiru. Geediyoon Ximootiyoos fa'aa as dhufanii DC dhufanii. Maaloo mallatteessanii waan jedhu sana mootummaan Abiyyi uummataaf hin ibsine. Garuu waadaa galamee jira.
President Trumpis dheenga kaleessa Faransaayitti Presidenti Gibsiif waa inni dubbate dhageessaniitu. Akkati miidhamaa jirtu nan beekaa. Hidha laga haaromsaa sanaan akkati miidhamaa jirtu nan beekaa. Bishaan sirraa hir'ateera. Warri Itoophiyaas miidhaa jiru jedhee dubbate Trump. Ilaali kana walitti fida. Geediyoon Ximootoos fa'aa mallatteessanii isaan galan ka pirezidaantiin dubbate walitti yoo hidhaatan Abiyyi Ahmad waan ta'e kennee jira. Wanta ta'e dabarsee kennee barcumatti kana qofa na jalatti qabaa malee waan feetan fudhaa jedheera. Abiyyi hin godha. Sinitti nima. Barcuma raakiloo kana na jalatti qabaa jarittiin wayyaanee kunii fi shaneen kunii faannoon kun wal taatee na nyaachuudhaaf jedhee iyyata asiif asiin iyyatee jira. Waan ta'e godhaatuma akka ta'etti jala na baasaa gannuma kanallee haa taatu jedhee iyyatee jira. Ofiisaa Abiyyi nama free market economy hordofu gabaa bilisaa nama hordofu ta'ee jira. Maaliif baankii IMF dha dabarsee jira economy biyyattii warqii kana walumaan zarafanii Abiyyifaa fi UAE faa waan garagaraa kana deemee Abiyyi amma akka nama liberaal ta'ee dhiyaatee jira. Liberaal ta'ee dhiyaatee jira. Kanaaf amma deemee mootummaa Trump kanallee dogoggorsaa jiru. Gama tokkoon hin dogoggorsu, gama tokkoon immoo waan ta'e dabarsanii kennuudhuma qabu. Gibsii waan ta'e dabarsanii uma kennu Abiyyifa. Wanna ta'e dabarsanii hidha haaromsaa ta'uu waan teenyeet ilaallaa wanti ta'e dabarfameetuma kennama. Wanna kana transactionidha bara addunyaa kana keessa. Waa gootuuf malee waa siin godhamu baraadhaa kana. Addunyaan transactional. Abiyyi mataan isaa transactionalidha akka hojiin inni hojjetu. Kana naa godhi kana fudhadhuudha. Saamii barcuma koo na jalatti qabiidha Abiyyi waan inni godhu. Kanaafi wanni inni dabarsee kenne ni jira garuu deemee wanni Tigraay wal qabatee jiru lolli guddaan dhoowudha akka deemu agarsiisa wanni kun. Lolli guddaansa dhoowudha akka deemu ifadha kun jechuudha. Viizaa kana sosochii imala gara Keenyatti gara Ameerikaatti hin gootanii lolli kun hin dhaabbataa natti hin fakkaatu. Badaa miti wanni akkasii. Jechuun kun waanuma addunyaan ittiin hojjettudha akkasidha. Tana ergan jedhee gara Oromiyaatti waan gabaabduu haasa'een irraa bu'a. Gidduu kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo sosochii bal'aa godhaa jira. Erga filannoo asitti keessaa'uu giddugala Oromiyaa gara bahaas haa ta'uu gara lixaarraas haa ta'uu sosochii guddaatu ta'aa jira. Waraanni gaggeeffamaatuma jira. Bakka hedduutti waraanni salphaa miti. Waraanni gurguddaa gaggeeffamaa jira. Namnis buqqa'aa jira. Caasaan Abiyyi Ahmadis qe'ee Oromoo gubaa jira. Nama buqqaasaa jira. Baadiyyaa keessa manni gubatee dhumaa jira. Amma Arsii keessa, Harargee keessa, Shawaa Bahaa keessa uummanni Oromoo qe'een qabeenyi isaa gubateetudha irraa buqqaasaa jiru. Maal jennaan manni kun mana shaneen keessatti waa nyaatudha. Manni kun mana shaneen keessa bulee ba'edha. Manni kun mana shaneen dawoo godhatedha jedhaniituma mana qonnaan bulaa keenya gubu. Kanatu ta'aa jira. Bakka kanaan duratti jalqaban Gujii keessa fa'aa ni yaadattu. Ibidda qabsiisanii manatti qaqqaammatan itti sirbu naanna'anii. Wallagga keessa akkasitti daaraa godhan. Booran akkas. Shawaa lixaa, Shawaa kaabaa daaraa godhanii nu garsiisan. Lafa Oromiyaa hunda amma isaan wanni kun jara keenya Sudaan keessatti warri Jaanjaawid milishaa kun mana gubuudhaan beekamu durumaa kaase.
yeruma Albashir biyya bushaa turellee Janjaweed milishaa kun Daarfur keessatti mana hiyyeessaa gubu callisanii. Riphee lolaan asiin darbedhaniitu nama kana rashananii fixanii. Maatii riphee lolaa jedhanii hidhanii ajjeesanii mana gubanii qabeenya saamanii akkasiin Central African Republic keessa kanatti biyyoota hedduu keessatti wanni cakkaanyi wanni akkasii kuni garee mootummaan ijaareen waan kun raawwata. Akka carraa ta'e immoo UAE tu duuba jira waanuma kana hunda. Waan Janjaweed milishaa kanas UAE tu sponsor godhaa jira ammallee RSF jedhama. Abiyyiin UAE dha kan harkaa qabu. Kana keessatti uummanni keenya balaa guddaaf saaxilamee jira. Amma woboo faana wal waraanuu hin dandeenya. Maal godhuu qaba? Uummata nagaa akkas gochuu qabaachuudha. Akka warra farra riphee lolaa jedhamu kana wanni godheetu ofii riphee jedhanii waaman kana sosochoosee ijoollee faqqadaa kanas ijoollee faqqadaa abdiisaas bobbaasanii Abbabee Garasuu faatu waan kana tolcha. Manni qeen Oromoo akkuma gandaan gubaa jiru. Ani ija kiyyaan kanan arge Malkaa Sooddaa yeroo hunda ija kiyya fuuldura taa'a. Yeroo hunda Malkaa Sooddaa Gujii keessatti gandoota gubatan ija kootiin nan arge. Ka Abbabee Garasuunii fi Komaadarri yeroo sana achi ture gubaa turan. Har'a Komaandarichi eessa jira beektu? Komaadarri Gujii gubaa ture sun Darajjee Baayisaa jedhama. Itti aanaa Komishinii Poolisii Oromiyaati. Jeneraal Dirribii Xaanee namni Falaash Qoraaciin kan gubee gubsiisu Darajjee Baayisaati. Expertii dha baay'ee qe'ee Oromoo gubuudhaan gubsiisuudhaan muuxannoo jalqabaa Gujii irratti hojiirra oolchanii Gujii moodel jedhama baay'ee mana Oromiyaa keessatti gubuu kana ka eegalanu. Manni kun mana shaneeti maatii shanee jedhanii maatii ni hidhanii manicha ni guban. Sana booda maatiin sun eessa dhaqa? Rabbi isinitti agarsiisu. Akkasitti Gujii barbadeesseetu muudame Darajjee Baayisaan. Akka Oromiyaatti. Har'a eenyu bulchaan yeroo sana Gujii bulee waraara ture? Hoogganaa milishaa Oromiyaa isa ammaa kana. Abarraa Bunoo jedhama. Abarraa Bunoo kan milishaan Oromiyaa kenname warra armanii warra ta'an jechuudha beeki. Abarraa Bunoo milishaa Oromiyaan hoogganu. Darajjee Baayisaa Komishinii Poolisii Oromiyaatti itti aanaa itti sarara jira. Jarri kun Gujii keessatti imaammata Abiyyi yeroo jalqabaaf qe'ee Oromoo gubuu, buqqaasuu, rashanuu, ajjeesuu, barbadeessuu jedhu kana yeroo jalqabaaf Gujii keessatti hojiirra oolchan. Gujii keessatti wanni isaan hojiirra oolchan moodeliin Gujii sun baay'ee gaarii waan ta'eef Wallaggatti dabarsan. Wallagga barbadeessan. Shawaa keessatti hunda waliin ga'an. Arsiidhaadha. Wanni Harargee bakki hundi isa moodela sana. Abbaan gaafasii Abbabee Garasuudhuma beekadhaa gaafas gorsaa yeroo sanatti gorsaa nageenyaa Shimallis ture. Boodammoo ittuma hoogganaadhuma basaasaa fi maarreetti aanaa bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ta'ee akkaataa kanaan Abbabee Garasuu Abarraa Bunoo milishaa Abbabee Garasuu tika Oromiyaati. Abarraa Bunoo milishaa Oromiyaati. Darajjee Baayisaa maafiyaa ammaa poolisii Oromiyaa hooggana jedhamee achi taa'e kana jarri kun sadan warra kallattiidhaan qe'ee Oromoo barbadeessan gubbaadha qindeessanii jechuudha. Moodela Gujii jedhamee eegale jechuudha. Har'a qe'een Arsii, qe'een qonnaan bulaa, qe'een Baalee keessatti, Harargee keessatti, Shawaa Lixaa keessatti wanni isin argitan kana hunda isaan gubbaadha. Abiyyitu moodela kana wanni godhee Araarsaa Mardaasaa fayyingeessee
waan kanatu hojiirra oolaa jechuudha kallattiidhaan. Oromiyaa guutuu irratti akkasitti cabsuu qabna. Qurxummii sana qabuu fi balleessuu fi haroo san gogsinaa akkuma jedheef qaaduu xuwween haroo san gogsuuf jecha bosona Oromiyaa gubuu. Arsii keessa si'a meeqa guban beektu bosona Oromiyaa? Ni yaadattu? Har'allee gubataa jira qeensoon. Salaalee si'a meeqa guban? Bara wayyaanee keessa bosonni takkittiin gubannaan Oromiyaa guutuun tokko taate bosona Baalee jedhamee Wallaggaa kaasee Shawaa Lixaa kaasee wanni Ilubbaabor Jimmaa Maarree hundi tokko ta'uudhaan bosona Baalee dhaamsinattee Oromoon tokko taate. Yaa bosona Baalee sirba Hirphaa Gaanfulee tokko ni yaadadha. Bosona takkittiin gaafa gubattu Oromoon tokko taateetudha. Har'a ga'u akkam nu godhan. Dabaree nu guban. Callisneetu mu guban. Ilaali. Mana keenya guban har'a. Gaafa qeen Gujii gubatu. Oromoon bakka kaanii callisneetu malaalaa turre. Rakkoodha. Gaafa qeen Wallagga keessatti gubatu. Bakki kaan callisneetu malaale. Gaafa qeen Shawaa keessa gubatu. Qaata burkutoon. Mana tokkoon gahan. Har'a Arsiitti akkasiin kibriitii caadaniitu marra dhaabbatanii abiifa. So waraanni bilisummaa Oromoo waraanni isaa akka malee babal'ateera. Akkuma deddeebi'ee waraanni kun dubbatu waraanni bilisummaa Oromoo qe'ee Oromoo takka hin gubne. Qe'ee Oromoo takka gubee hin qaqqaamanne ittiin sirbine. Qonnaan bulaa Oromoo irra shanne. Ka guyyaa reeffa nu lakkaa'isisu Abiyyi Ahmad. Kanaaf haalli Oromiyaa keessas baay'ee hammaataa dhufee jira. Wanni kun hudhee wal qabaa deemaa jira. Waraanni Abiyyis dadhabee kun harka kennaa jira. Iddoo baay'eetti gara